Walaloon gosoota ogbarruu keessaa tokkodha. Seenaa Afrikaa seenaa jalqabbii walaloo gaafa ilaallu adamoo dhaadannoo fi boo'ichaan kan wal qabatudha. Egaa walaloon barreeffama Afrikaa yeroo jalqabaatiif kan argame barreeffama piraamidii irraa akka ta'es odeeffadheen jira. Waamalee manii naamu jedhamni Oromoon gaafa mammaaku anis waamalee waa'ee walaloon kaasne maali yoo jettanii keessumaa babbaaroo kiyya har'aatu barreessaa fi waloo ximqataa kumarraati. Egaa ximqataan waloo isaatiin uummata biratti walaleessuudhaan baay'ee beekama. Keessumaa ximqataan akka durii hin jiru nu jalaa badee jira namoota jedhattanii iyyaaffattanis jirtu. Maaliif badee kan jedhuufis walii wajjiniin dubbannaa isin bakka jirtanitti nu daawwachaa turtii keessan akkaan faana taasisan kan isin affeeroo alleensaaf faati. Ximqataa akkam nagaa jirtaa? Jirra galata. Baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdanis illee. Egaa keessumas taasifachuu fi eeyyamamaa waan taateef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomsiisa. Ayyee isinis keessumaa akkan ta'uudhaaf naaf heeruu keessaniif galatooma. Ximqataan kun maalirraa si moggaasanii guyyaa ximqataa dhalatte moo? Ximqataa jechuun guyyaa ximqataan dhaladhe. Kanumaan guyyaa sanattiin maaliif ayyaana akkan jenneen beeku amajjii 11 dhaladhe guyyaa ximqataa jechuudha. Gaafa taabonni laga bulee galu dhaladhe sanuma yaadannoo sanaan ximqataa naan jedhama. Ximqataa jedhamte? Ximqataan barreessaa fi waloodha. Walaliisaa ta'a jettee yaaddee beekta? Takka. Moo akka tasaatti dhuftee laata? Takka. Walaleessaan taa'ee yaadeen beeku. Gaafa akka cirraatee of keessatti argaa dhufu gaafa namoonni na keessatti jaallatan guyyaa tokko waltajjiitti ba'ee walaloo dubbisa jedhees yaadeen beeku. Takka. Osoo dubbannu ximqataan walaloo akkamittiin ibsa? Walaloo jechuun amma walaloo jechuun siif maal hime? Walaloo jechuun daandii ittiin waan bakka haala keessa jirtu dhiita si keessa jiru ittiin malaafattu akka marfee wayiiti anaaf dhugaa akkan yeroo tokko feesbuukii irratti maal jedheen barreessiseeti utuu walaloon hin jiru ta'eeti yoon dhoonee duuneerra maaliif jennaan ittiin hafuura baafanna walaloodhaan akkas senaaf. Kanaaf waan keessa kee jiru kan ittiin baafattudha. Anis odeeffannoo tokko gaafan dudubbisu walaloomti maalidha hiiki walaloo maalidha jedhee gaafan dubbisu odeeffannoon argadhe keessatti walaloon jedha ogummaa sammuuf keessoo dubbistootaa keessa kan turudha jedha. Ogummaa sammuuf keessoo dubbistootaa keessa kan turudha jedha. Akkas. Dhugaadha? Dhugaadha. Dabalataan immoo walaloon jedha sagalee yookiin qooqaa fi yeedaloo qabu fayyadamuun ciminaaf kallattii kan ittiin dubbatamudha jedha. Dhugaadha illee kun. Kunis dhugaadha. Namni kaneessaa jirta. Akkasumas walaloon jechoota muraasaa dhaamsa baay'ee fayyadamnee kan itti dhiyaatudha. Kunis dhugaadha. Kanaaf walaloo kana waa xiqqoo odeeffadheetan jira waa'ee walaloo. Akkam ture walaliisaa ta'a jettee yaaddeen beektu jalqabbiin kee akkam biree akkamiin gara kanatti dhufuu dandeesse? Akkam seeti ati aartiin keessumatti waan si duukaa uumame yoo ta'edha kan inni quubsaa ta'u beektaa. Yeroo tokko barsiisaa tokkotu jira baay'ee walaloolee barreessaa amma lubbuun hin jiranii. Sagantaa tokkotu jiraayyuuti mucaa walaleessaa tokko sagantaa tokkotu jira ture mucaa walaleessaa tokko waamanii sadii taanee qopheessina sagantaa sanaa fi sadii taanee qopheessina innis jira anis jira atis sadii taanee jennaan toleen jedhee egasii nan deemne ani isaan bira walaloo man qopheesse sagantaa sanaaf gaafa guyyaa sanaa waltajjiitti ba'ee walaloo dhiyeessee uummanni illee baay'ee jaallate dhumarratti na eeganiitu barsiisaan sun bagan nuuf hin nu bira kana garatti tottolchinu hin qabnu ni balleessina malee bagan nuuf hin nu bira jedhan maaliif jennaan saayinsii walaloo baradhee miti ani uumama waan na keessa jira utuun gara walaloo barreessuutti hin dhufin sirboota Daawit Mokonninii Hirphaa Gaanfuree fa'aa Daagim wantoota akkas akkasiin dhaggeeffadha yeroo dhaggeeffadhu yeedaloo ishee miti kan natti tolu muuziqaa ishees miti akka isheen itti dhuftee mana rukuttu walaloo ishee natti tolti ijoollummaadhaan gaafa of keessatti argee hiriyyaa kootti dubbisu maal walaloon isaa gaariidha maal gaafa jedhan illee guyyaa tokko waltajjiitti ba'een walaloo dubbisa jedhee yaadeen beeku aguman guddadhettu. Osoo dubbannu waltajjiitti ba'eetanii walaloo dubbisa jedhee yaadeen beeku jette yerootti waltajjiitti baatee fi akkamittiin waltajjiitti baatee maal qabattee akka baate yaadatta laata?
kamseeti walaloo nan barreessaa ittiin jirtimini jaalalli ijoollummaa kan ittiin nama ayyaanni kee irra buufateef barreessituu fa'aa jirti namni kan biraan illee jaalallee isaadhaaf akkan barreessu natti himaa onuman barreessa walaloo wantootuma yaadatuma na keessa dhufan garuu gaafa jalqabaa baazaarii tokkotu maqaa gootichaa Leetanaal Koloneel Abdiisaa Agaadhaan magaalaa keenyatti qophaa'e beeksisatu ba'e namootni sagantaa kan irratti walaloo dhiyeeffachuu barbaadan jedhanii innaa dhimmi Abdiisaa Agaa ona ilaallata jedheeni walaloo barreesse geesse waraabeen sagaleedhaan illee jechuudha geesse bulchiinsa waajjira kominikeeshinii magaalaa keenya dhaggeeffatee itti gammadee namni kominikeeshinii keessa hojjetu yeroo sana deemee biiroo irraa namoota wawwaame bulchaa magaalaa sanaa faallee maal kana dhaggeeffadhaame jedhe magaalaa Najjootti jechuudha biyya dhaloota koo. Najjoo biyya warqeetti dhalatte? Biyya warqeetti dhaladhe qubni bareedduun kun warqee malee jiraatti iyyuu sadaan booddee garuu gaaf tokko nan bitadha jedhee man yaada moo yookiin keessumaa warqee dheedhii Najjoo san dirqama yookiin dhaqeen shooxee ma ofii dhumaan innaa dhaggeeffatanii warra dorgomuuf dhufe illee kan keessan yeroo biraa ilaalla jedhanii naaf qabame sagantaan waltajjii guddaa ture biyya alaa biyyoota magaalaa Finfinnee keessatti namoota waggaa 40-50 biyya irraa fagaatanii jiran isaan faatu dhufee mootummaan naannoo Oromiyaa abbaan duulaa faallee waggaa sana jiru sagantaa guddaadha jechuudha waltajjiitti hin bahee walaloo waggaan dubbisu akka sanatti an sodaan tokkos natti hin dhaga'amne akka nama muuxannoo isaa qabu namni baatee gatiittii irratti taa'een walaloo dubbisee fixe badhaasni illee hedduu namni achi jiru namni nan badhaasne hin jiru jechuudhaaf ni dandeessa jechuudha jalqabuma irratti gaafuma jalqaban waltajjiitti bahu. Iyyaalatta garuu xiqqoo ishee si rakkisu? Maaluma jedha beektaa nan deeme suuraa isaa jala deemeen Abdiisaa Agaa maqaan koo ximqataadha kan kee Abdiisaa walittuun dhiyaatu hiikaadhaaf biftisaa anammayyuu jira bara 2000 lubbuun boqochuun kee jaarraa guutuuf deema jedhee deemeetu gaafa xaaliyaaniin qaamaan si boojjite mana dabaacimaa fooqii si galchite uffata qorraa kee kan uffattee bultu haaraadhuma cirtee fakkeessuun bututtuu gaafati utaaltee galagaltee gamoo irraa gabbuutu namni jisaa arge kan firaa maal godhu kan ormaa maal godhu firruu si baqata fiigee doggaan doggee ammasiin seenaan kee bilchaatee qancaree guutummaa Oromoo Afriikaa miti Awurooppaan baree nummoo lammiiwwan kee dhalootaan si teellaa utuu tarra geesse islaalleen kajeella ka'ii kottu jechuu fi waaqayyoon mormuudha seenaamti kee hin goginnuuf haa ta'u jiidha. Akkasittidha jechuudha Abdiisaadhaaf barreesse. Baay'ee namatti tola. Waggaa dheeraa dhabni? Turan waggoota 10 olidha. Akkas. Sun hamilee sitti taasise jechuudha sana booda? Eeyyee kallattiidhumaan TV'n Oromiyaan illee turan waggaa sana miidiyaalee garaagaraatu ture. Achitti na arganii galanii dhufanii jiru obbo Ayyalaa Jiree gaazexeessaa Ayyalaa Jiree dhufeedhuma gaaffiif deebiinaaf godhe. Gaaffiif deebiinaaf godhe torbanii reediyoo irratti darbaa ture. Galma abbaa gadaatti waggaa irratti eeguma sana naaf heeranii jechuudha. Akkasiin babal'achaa dhufe adeemsa. Sana fakkaata ture hojiin kee jalqabaa waltajjiin jalqabaa kitaaba akka eebbisiistee jirtu argeen jira. Innis waggaa dheeraa dura natti fakkaata gara waggaa 6-7 ta'e. Waggaa 6-7 dura. Kitaaba Weedduu Seenaa jettu. Weedduu Seenaa jedhu. An kan na ajaa'ibe giddugala aadaa Oromooti. Nama hedduudha kan beesiif eebbise. Amma uummanni hangas baana walii ba'ee kitaaba waliin eebbisu. Dhiyeenyuma kanallee miiltoo keenyan waliin hojjetuuf illee eebba kitaabaa qabna turre. Akkas turre jedhee na ajaa'ibe. Mee seenaa sana xiqqoo nutti dubbadhu. Akkam seete waggaa sana ni jiru hiriyoonni koollee walalistoonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa naan dhufanii gara Finfinnee kana jiraatan baay'ee jaalala dhugaadhaan sanbataaf dilbata sagantaa garaagaraa wal harkaa fuunee lataa qaneefaa kana wal taane onni dhugaadhaan isaan waltajjii irra bahee hojjedhutti hiriyyaan koo gammada isaan hojjetutti ol jajjabeessaa ala kanaan ture
beekamaan turre waggaa sana sagantaan akka sanaa Oromoon akka bajamuuti sagantaa ximqataa kumarraa irraa nafnu jedhanii namni gurguddaan kun galma guutee anillee sagantaa bifa baratamneedhaan kan hin qopheesse nama na laalatti dandeettii isaa beeku biyya kiiloomeetira 500 irraa waama komeediyaan buzeef takkeen kun illee sagantaa akkasii irratti hirmaatan turanii isin kottaa isinillee cidha koosnaa bareechaa isiniin isa baruu uummanni asiinis jedhee miidhagaa ture namoonni guyyaa sana dhufanii baga dhufne jedhanii gammadanii deemanii warra dhufnetti himanii warri afan immoo gaabbanii lammaffaa nafnu sagantaa akkasii irraa jedhanii kiyyattaan see CD lataa qaneetu eebbifame kan koo caale jechuudha sirni eebba sagantaa lataan immoo qopheeffatu maaliif jennaan guyyaa sagantaa eebba kitaaba koo ho'ee namni gammadeera olitti illee meera warri dhufne dachaa ta'ee jechuudha kallata akkas akkasiin babal'achaa dhufe. Dhangaa irratti dhangaa qopheeffatee Oromoo wal waamee akkasiin gaafa dhufee waliif eebbisu baay'ee namatti tola. Baay'ee. Kuni cimee itti fufuu qaban jedha. Amma irraa gaafa laaltu arcaatii guddaatu jira. Waan Oromoo gaafa barreessitee waa dhiyeessitu hangas mara ittiin jireenya koo gaggeeffadhaaf osoo hin taane anis aartii Oromoo keessatti waa kaa'aaf jettaniiti fakkaata kana dhamaata. Akkasi namoota kan biraa bakka bu'ee waan kana haasa'uu hin danda'an ofii qofa akkasi amma guyyaa tokkoon kitaaba maxxansee yookiin CD hojjedhee jireenya koo ittiin fooyyeffadhaa yaadeen beeku. Haala jiruuf jireenya hawaasichaa siyaasa hawaasichaa ilaaleeni waan na keessa jiru ogummaa waaqayyoon na gonfee sanaan quuqama isaa bakka afaanuma ta'ee dubbachuu fi sanarratti xiyyeeffadha hanga irraatti illee jechuudha hanga irraatti akkas. Kanaafuu amliin jalqaba qabnu sun itti fufuu qaba jedhanii yaada. Osoo dubbannu kitaaba hangam maxxansite waltajjii sanaaf guyyaa sanaaf hammam dhiyeessite? Yeroo sana kitaaba 2,000 maxxansee. Siif gurgurameere? Gurgurameen galma keessatti iyyuu dhumeera muraasadha kan baay'ee namatti kennamte. Ajaa'iba! Amma gabaarra illee hin jiru. Namni baay'ee jaallata. Anillee gara fuulduraatti isallee baay'isee akka uummataaf dhiyeessu abdiin qaba. Weedduu seenaa jettee mata duree kitaaba kee maal qabiyyee akkamii of keessaa qaba ture? Kuusaa walalooti immoo? Kuusaa walaloodha iyyee. Kuusaa walaloodha. Weedduu seenaa kan jettu sun iyyuu walaloonni kitaabni sun ittiin moggaate maal jedha? Gorsadhu ilmaan kee jedhitti dheekkamii yoo siif hin dhageenye hiikaan dhalaa kamii fedhii ilmaan kee irraa barbaaddu himadhu boo'i mimmaan buusi yaada kee ibsadhu maali ilmaan koo jedhi boo'i garaaraasii quuqqaa keessa keetti dubbadha afaan baasii gadda obboleessa isaanii tokko sirbe yaadaan faffacee ilmaan kee tol jibbe wal ta'ee guddatee siif bu'aa ta'uurra ofiyyuu xinneesse fagaatee olirraa kaakkisii waciiti koochoo kee diriirsi tokkotuu nambisinaaf jala hiriirsi yeroo isaan dhufanis jala seenanii hin qusatiniiti boo'icha mimmaanii xuruurfadhu boo'e dugda isaanii jiisi sanaafuu dhibaa'u saalfannaa kee dhiisi akka itti jiraattee geesse hanga yoona garaa laaffisadhu weeddisi weedduu seenaa quuqqaa baay'ee qabda kan garaa isaa irraasu ilmaan kee Oromiyaa yoos daara si baasu. Mata duree kanaan moggaa'e kitaabni koo kitaaba bareedduudha. Akkasumara namni hangi hubate garuu si'achi sagaleedhaan illee dubbisee baay'isee maal jedhee ibsa irratti kennee illee hubachiisaan deema jedhee yaada. Kitaabalee maxxansitu walaloo walaleessitu inni raanfattu amma kan jalqabanaan jette waggaa 10 dura kana seenaa goota keenya Abdiisaa Agaa nutti himte. Kan ammaa kunis yoo xiqqaate waggaa 7 ta'a kitaabni kun ergi bifame. Ani uummanni waan na keessatti arge kana akka jaallatu waan an beeke sanarratti xiyyeeffadheen kana walaloo irratti hojjedhu. Kanaaf walaloo jaalladheen hojjedha bar. Kanaaf na yaadadha yoomillee. Kan waggaa 15 dura kana yaadadhu illee hin jira. Waltajjii faaratti si jalaa badiin beeku garuu akkuma tasaa tarii yaadii kee qabamee badee beeka badee beeka maal goota badee beeka innaa guyyaa tokko iyyuu jechuudha jira mucayyoo ani akka jaallachuu ta'e wayii tokkotu jirti walitti hin taane yaadatni jechuun adeemsuma ijoollummaa dhallee ta'e sagantaa guddaa eebba kolleejjiitu ture. Atun walaloo dubbisuu iji koo irra buufate walaloo afuuruma na cite walaloon harkaa badee nan dhiisee deeme waltajjii irra adeeme. Itti dhiistee buute? Atu uummati gammadee maal jedhee na badhaasaa jiruun bakka hin bade sanuma keessaatiin ba'e addunyaa walaloon dubbisaa jiru keessaa bade ba'ee
tooftaadhaan as deebi'e. Kanaaf humna akkasiis jira waltajjii irratti. Jira numa jira. Namoonni siqeenyaa si beekan maal taate siin jenne garuu? Maal taate jennaan keessaa baasetti meera garuu maal gochuu qabna ri'amma naan jedhee inni haala mijeessu. Maal jedheen ittiin waltajjiitti as deebi'e sila utuun dubbadhuuni afaanni na gogee gidduuttiin ba'eetiin bishaan dhugee na of kalchaa naaf godhaa dhiifaman silaafi amma xumuramaa jedhee. Nama ajaa'iba. Baay'ee. Gudii masi goote kam cayyuun? Maal godhugaa? Dubbii jaalalaati. Dubbii jaalala. Akkanumatti affeerri mucayyoo wajjin adeemsi jiru? Akkuma jirutti hafe kaa. Kanas jaallatte otoo hin ta'in kan waaqni si jaallate too milkaa. Milkaa. Akkasii. Faalama qilleensaa irrattis walaloo ajaa'ibaa tokko walleessitee jirti. Sana YouTube irraa ilaaliin jira. Yeroo kamiidha kan barreessite? Sunillee waggoota waanuma akka waggaa 8-9 akkas. Maalirraa kaateeti? Haala biyyi keenya irra jirtu irraa kaasteeti moo? Akkam beektaa dur gaafa baadiyyaa deemnu maatii keenya faana jechuudha. Ilaal sun bineensota ilaalanii nutti agarsiisaa deemu. Ilaalaa waan garaagaraa qorophee kana bosonuu kana wantoota garaagaraa sololiyaa gogorrii. Bishaan illee yoo sagalee isaan dhaggeeffatteetti gortee dhudda burqitu. Sun adeemsuma keessatuma laalluu dhabaa dhufne beektaa. Mata dureen waan qilleensi faalamee maal hongee waan jedhamu kunis inaasaama yerootti mitiire. Walaloo sana barreessuun nan dhimne. Maaliif bosonan dur argaa ture bineensota ilaalaa walitti agarsiisaa deemnu dhabaan dhufe jechuudha utuman lubbuun jiru dhabaa gaafa dhufu lagniin dur beeku guutee sagaleen isaa namatti tolu deemnee daagnu gogaa gaafa dhufu walaloo faalama qilleensaa sana barreesse. YouTube irraa busee daawwattoota keenya nafeera. Nu jalqabdee machuma irraa. Baay'een jaalladhan illee walaloo sana maal jedha dachiin Oromiyaa margaan uwwifamtee dur ilaalchaaf toltu. Faranjiin ilaaltee fudhachuuf kajeeltu amma ijaan argaan ishee nama jibbisiise anaan dabalatee qaata ilmaan biyyattii ija qabachiise jallaan mukeen muree jiksee fixee hirmi lafa isheerraa marga qorqee fixee kan dur gaaddisa isaatti dadhabbii boqotan amma ta'uuf kunoo kan keessaa baqatan roobni waqtii isaatti roobuu didee badee beelaan dhukkubsatee saba meeqa taade na akka kanatti. Akka kana jedheetti fufaa mee daawwattoota keenya walaloo kana guutummaa isaa afirree deebina kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keessan amas nu faana haa ta'u jenna. Faalama qilleensaa dachiin Oromiyaa margaan uwwifamtee dur ilaalchaaf toltu faranjiin ilaaltee fudhachuuf kajeeltu amma ijaan argaan ishee nama jibbisiise anaan dabalatee qaata ilmaan biyyattii ija qabachiise jallaan mukeen muree jiksee fixee reermi lafa isheerraa marga qorqee fixee kan dur gaaddisa isaatti dadhabbii boqotan amma ta'uuf kunoo kan keessaa baqatan roobni waqtii isaatti roobuu didee badee beelaan dhukkubsatee saba meeqa taadee naquu qaamni dhimmisaa nan bu'an saba koo furmaatan dhabechan nan yaada amma koo haala barichaatu yaaddoo natti ta'e isa irraa laaleen kan boriif yaadde tokkoof lama dhabe hunduma yaaddesse baricha nama moo waaqatu bal'eesse ani naman jedha waaqni muka hin murre ka'umsi dubbichaa nama malee maarre waaqni warshaa hin qabu warshaa haara baasu isa qilleensa faalee addunyaa dhamaasu mukas namatu mura warshaas namatu dhaaba namatus ni gubaaf ni qorraaf lallaba dhibeen xiqqaaf guddaa kan wallaalaaf beeka numaan dabalatee guutuu Afriikaa dhibeen Awurooppaa dhibeen Ameerikaa maddi burqaa badislas namu maka namatus rakkinaaf lallabee mammaaka qanceen ofiin oofti ofumaaf iyyiti mammaaksa oromtichaa sana taaneem nuti harkuma keenyatu bosona bal'eessa afaan keenyatus rakkina odeessa faalama qilleensaa dhukkuba yaaddessa
bara 1977 seenaa suukaneessaa tokkoon quba qaba. Baras lagni gogee dachiin babbaqaqee roobni badee samiin addaatee akka qaanqee baras horiin dhibee waan nyaatan dhibee faana miillaa lafti mata aduun gubee armi haadhaa gogee ilmoon maalaa hootu maal nyaattee mirgisti haadhis maalaa gootu arma haadha isheetti ilmoon annan dhabdee qoonqoon isheef gamnaan bo'ichaan gaggabde bo'ichi ilmoo ishee saadha garaaraasnaan armuma ishee gogaa baastee itti qabnaan ilmoon arma gogaa cicciniintee kutte lubbuun haadhaaf ilmoo rakkoo beelaan dhumte baricha hin agarreen seenaa isaan dhagaye nutti dhufaa jedheen amma immoo yaadde kanaan itti fufnaan dhufuunsaa yooma fa'a sanaan gadi miti kan caalutuu dhufa garuutuun nuuf hin dammaqnaan irriba waan nu yaaddessu hundumtinuun dhiba kanaaf yaa saba koo dammaqaa irriba harka keenya jiraan qorichi dhukkubaa. namatti tola walaloon gosoota adda addaa qaba mee walaloon gosoota akka kan seenessaa yookiin naareetivii kan jedhu faanis jiru walaloo liraark kan jedhamanis odeeffannoo gaafan sassaabaddu akkasumas akoostik kan jedhamanis jiru isa sana keessaa isa kamirratti xiyyeeffata walaloon kee yeroo baay'ee maalirratti xiyyeeffata moo akkuma sitti dhufeetti wal keessaa jira walaloon kee akkasuma jechuun waluma keessa jira walaloo gosa din barreessin hin jiru bar kana irratti xiyyeeffadhutu yeroo tokko Dr. Tafarii Nugusee kitaaba waltajjiitti ba'aniitu fakkeenyaaf walaloon ximqataa yeroo baay'ee jedhanii ilaalaniiru dubbisaniiru nama onnachiisu jechuun mata dureen irratti xiyyeeffadhu akkas qaama waan tokko irratti xiyyeeffadhee deema malee akka waltajjii isaatiitti akka yeroo isaatiitti waan keessa dhufe waan hundumaa keessa gaggaleedha kan hojjetu akkas. Mee walaloo walaleessita sana cinatti immoo sirbitootaaf weellistootaaf walaloo kenniteefii beektaa? Geetuu Damsee kan jedhamu jira amma sirba inni hojjete keessa guutuu isaatu barreesse ture yeroo kan biraa nama kan biraa wajjinatu taa'ee mari'atuuti keessaa hambisan malee isaaf hojjedheera akkasumas Aliima Abdallaa amma viidiyoo isaa xumurteetti hojjettee baay'ee bareeda araarsaa gabbisaa fa'aa kanaaf illee wantoota amma barreesse numa jira jechuun barbaade gara booddeetti immoo bal'inaan itti deemna gaa. Weellisuuf garuu sagalee hin qabu jette. Isa jechuun namni sagalee qabu kamuu dubbachuu dandeessa taanaan sirbuu dandeessaa jedhu. Sagalee qaba bara kan ittiin dubbachaa jiru garuu waan afaan Oromoo kana urgeessee mi'eessee alagaatti illee ta'uu qaba bara. Kanaaf waan sirraa bareedu beektee itti deemu ani walaloo quubsee hojjechuu nan danda'a. Andu'aalem Gosaadhaaf illee sirbiyan hojjedhee jira. Albeema isaa keessatti qabatee dhufuudhaaf inni kaatee jira walaloo baay'ee. Namoota akkas akkasiidhaaf gara fuulduraatti illee nan hojjedha walaloo sirbaa. Adeemsarra jira jetteetti. Muluu Baqqalaa wajjinis. Muluu Baqqalaa wajjin gaa. Moodelii taatee hojjettee jirta. Hojii kee jalqabaati gama weelluutiin akkasuma moodelii irratti kan waltajjii tokkotu ture. Guyyaa eebba kitaaba Obbo Gaaddisaa Birruu ture. Walaloo miidhagaadha kan inni dubbise. Miira keessa galee dubbise namootni jaallatanii na badhaasaa turan. Muluun illee keessaa tokko turte jechuudha kan kaatee na badhaaste. Sana boodati ximqataa jechuun bakka waa kiliippa sana akka waliin hojjennu hiriyaa koo himte akkas jennaan nan yaadeen beeku bara waan akkasii hojjechuu jennaan rakkoon qabu wannaan tole jedhee dhuman egaa waanuma godhinaan jedhamu godhe. Akkam ture jaalatte ergi kiliippi sun hojjetame bahee namoonni fa'aa maal si jedhan? Jaalladheera gara booddeetti waan akkasiin hojjedhaa odoo hin taane Muluu Baqqalaadhaaf wantoota barreessuutti jiru fa'aa jira waan waliin mari'annu gara fuulduraatti garuu waan akka moodeliidhaan maal hojjechuu moodelistummaa kanallee nama dhiisuuf hin qaban nama itti amanu malee akkas. Sirba sana daawwattoota afeerreetu deebinee sol. Afeera. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan turtii taasisaa jirru waloo ximqataa kumarraa waliini mee moodel ta'uudhaani sirba Muluu Baqqalaa wajjiniin kan inni hojjete isin afeerree deebina turtiin keessan ammas
faanaa ta'u. Daawwannee deebineeti jirra. Gaafa walaliifamu keessatti mana rukutuu kan jennee fayyadamnuufaa jira. Gaafa akkana dubbisu dhiibbaa sagalee hin qabuudha waan jedhuun oole dubbisee argadde. Mana rukutuu kan jennu sun wal unannaa jedhamayyuu. Wal unannaa jedhu isaan akkuma nuuf galeen mana rukutuu jennu wal unannaa jedha. Ritimiinis walaloo keessa akka jirudha kan inni dubbise dhiibbaa sagaleen uuman keessa mana unannaa dhiikkisa yookiin ritim kan jennu faan akka jirudha. Marmaartuu baay'eedha isaan marmaartuun walaloo keessatti jechoonni deddeebi'anii irra deddeebitanii fayyadamtan jiru. Sun jira. Mee isa kana hangam xiyyeeffannaa goota gaafa walaloo barreessitu mana naa rukutuu qaba jetteeti immoo adeemsa sana keessa mana naa rukutuu qaba sunillee gosa walaloo dirqama ulaagaa walaloo guutuudhaaf mana rukutuun illee dirqamadha. Mana rukutuu caalaa yaada rukutuu yaada namaa tuquudha ammasii galee kan hin barbaadu irratti xiyyeeffadhu. Wantoota hin barreessu hiikaallee qabaachuu qaba malee manuma rukuteedhaaf ta'uu hin qabu. Sunga wantoota ulaagaa walaloo barreessuu keessatti jiran keessaa dhiibbaa sagaleen uumuu keessaa tokkodha. Yeroo barreessitu yaada rukutuudha osoo hin jaalatin garuu sana keessa mana rukutuun sunuma sii dhufachuudha. Dirqama maali? Inni dirqama baroo egaa walaloo ta'e mana rukuchiisuun dirqama. Maal isaatu walaloo dharee yoos mana rukunne taadhaan. Garuu manuma rukuteedhaaf mini ergaan isaallee akkas. Waanuma wal fakkaate mana rukuteef osoo hin taane ergaa waan qabuun mana rukuchiisuu qabnaan. Akkas. Walaleessitee jirtu keessaa jirra uumaan nu tolchee kan jedhu. Sanas osoo waan ati hojjette ilaaluun argadde jirra uumaan nu tolchee waanuma Oromoof Oromiyaa kana walitti qabdee waan jette jira. Sana xiqqoo nu jettaa hoo YouTube irraa afeeru. Akkam beektaa uumaan nu tolchee sun mata duree barbaadanii YouTube irra godhatanii malee jalqabbii isaa sana miti. Xaxee nu gaadiyee utuu qabnu kaayyoo arra haalli yeroo nu fakkeessus laayyoo garuu laayyoo miti nuun saba jaboodha warrattumaa gadaan addunyaan nu beeku ilmaan Oromoodha. Sanyiin keenya hin badne warra badu miti dagaagee addunyaa warra dhaalu nuti kakuu baduu hin qabnu hin badnu jaranaa eeyyee ilmaan Oromoo akkasitti amanaa. Ka'umsa keenyatu warra badu miti madda keenya beekna haala Oromummaan jiraatetti as ga'e seenaas quba qabna erga arra geenye akkamitti hin bannu jiraanna. Akkasidha uumaan gama maraan nu meera tolchee Oromiyaa nuuf kennee eebbifamtuu dachee nus Oromoo godhee warra gadaa kalaqee addunyaaf gumaache. Guddicha ilman gafaa simboo gaanfa Afrikaa nisaadhaaf chaarjii warra Awurooppaa warra Ameerikaa. Sanyii Abbabaa Biqilaa fa'aa warra fiigee addunyaatti Afrikaa beeksisu warri Abdiisaa Agaa warra gootummaan lolee baandaa diinaa buqqisu warra camadee qotee xaafii adii nyaachisu warra loon horsiisee tittuu obaasu kan alagaa nutti hin boonuuf gamoo ofiitti harkisu eeyyee nuti Oromoodha seenaa dhugaa dubbachuun namarraatiin fokkisu. Akkasii walaloon suni. Ximqataan hin badee isin jedhu namoonni baay'een maaliif baddee? Gaaffii gaariidha kunillee akkan hin banne waan jira hin banne akkan beektaa biqiltuun firii gaarii kennu akkuma seenaa irraa akkuma arginutti guddinni isaan ariifatu in ariifatu suutuma faranjiin illee muka waggoota dhibbaan lakkaa'amu booda firii godhatu eegeenya addaa miti bar dhala kootiif jette kanaaf tuufoodha kan dafee biqilee dafee cooligee gogu. Onuman jira haalli yeroo haa ta'u sunis akkuma jirutti ta'e haaluma sana keessatti hanciniinnattuu ilmaati beektaa waanuma gaarii bor dhalootaaf illee barnoota ta'uu qaba. Haalan jedhuun deemee dhufaa jira. Dhiyootti immoo kitaaba lammaffaa nan gammada jettu qabadhee dhufaa jira. Hin banne jechaa jirti. Hin banne hin badullee. Kitaaba akka maxxansiisaa jirtu maxxansa lammaffaa akka itti deemaa jirtudha. Maaliidha qabiyyeen kitaaba keetii? Walaloodha. Walaloodhuma. Mata dureen ishee nan gammada jetti. Nan gammada. Maaltu sitti mul'ate laata? Nan gammada gaa dubbistoonni koo gaafa isaan bira ga'u dubbisanii maal akka itti moggaasatti bira ga'anii akkasidha. Keessaatillee walaloo gabaabduu tokko afeeruu illee ni danda'a. Mee afeerin?
maal jetti mata dureen tokko kitaaba an qabadhee dhufaa jiru keessaa already amma mana maxxansaa galeera. Guyyoota an lakkaa'amu jechuudha sagantaa qopheessee gara eebba isaatiitti deemuutti hin jira. Abdii ma godhan akka eebbi maxxansa jalqabaa weedduun siinaayyuu hangas yeroo waan aartii kana nooyinetti akkas bareedee mul'ate isa kana caalaa eegnan. Amma bifa Oromoollee boonsuudhaan sagantaan qopheessuutti deemaa jiru. Gama hundaan biyya alaa biyya keessaadhaan mariisiseen itti deemaa jira. Sagantaa Oromummaa aartii urgaa'u miidhagaan qopheessuutti jira. Uummanni Oromoo guyyaa sana akka dhufeena boonsu abdiin qaba. Walaloon tokko maal jetti gaafa muka yaabuuf asii ol ba'anii damee isaarra keessaa harkaan qabatanii yoo caccabsaa deeman isa jala jiru kan irra hojjetanii gaafa gad bu'anoo maal kan qabatanii yoo utaalan isoo ni cabu kufanii silaa umurii guutuu achitti nafaniidha. Mata duree tokkodha kun. Neetti nu dabal walaloo biraas. Walalooni kan biraallee kitaabuma nan gammada jettu kana keessaa ani miti jiraa du'a lakki mitanii yaadaan gu'a anoo mirgisee obaasaadha anoo jiraataadha natti hin toluun fedhu hirkattummaa yaadaa safayyaa na godhe waaqatti gammada yoomillee of ta'ee jiraachuun barbaada waan sirrii hojjedhee yoon argadhe nyaadhee dhabes obseetuma marrummaan maradhee garaa qulqulluudhaan karaa qulqulluudhaa irra gulufuudha wiin koo daandii koorraa nama maqsu bu'aaf faayidaan tokko argatee naan nyaachuu namni beelattis beeku ofittummaan macheessee jireenya namaan jeequ hojjetee milkaa'uu haadhoo isaan goomatu natti bade jedhee waaqa sin komatu kiyyoo darbatee qurxummii dhabee galus haalli jiruuf jireenya badus itti tolus waan hunduu gaarummaaf jedhee galma isaatti arreeda fakkeessaa miti of ta'anii jiraachuutu namarraa bareeda itti walaloon tokko. Oftaa jetti. Akkasii walaloo jabduu mi'ooftuudha. Waanan jaalladheen uummata tokkotti gadi baasaa waanan jaalladhe immoo uummanni koo akka jaallatu sabdiin qaba. Hangamsiif milkaa'aa jira adeemsa akkamii deemaa jirta hangamsiif milkaa'aa jira. Haaluma gaarii irratti jirra akkuma tuyuu jette namni waan na keessatti arge jaallatee maaf badde anaan illee kan jedhan jiru bara hin banne jechuu maaf malee. Kanaaf waan si keessaa kana waan si gargaaruu qabnu si gargaarree humnaan illee yaadaan illee maallaqaan illee waan gaarii tokko hojjettee as ba'uu qabdaati Oromoof nama guddaadha jetti naan jedhu beektaa kanaaf haaluma gaariin itti deemuutti jira. Kanaaf daawwattoonni keenya waan gaariin isinitti dhufaa jira. Qophaan eeggadhaa. Bakka soorata qalbii isaaniin fidee fi dhufa jira. Olis yaaddee gadis yaaddee bitaaf mirgaan dharri moo'ees jalaati badus dhugaan ciniinnadhu rakkoo obsi booni malee dhugaa keetiin hallaaltee harkan kennin abdiin kutin arra gaarii fakkaatu iyyuu daandiin sobaa riqichisaa bososaadha dafee cabaati ta'e kaayyoo keetiif nama jabaa daalachaa yoo huqqatu iyyuu namni kaayyoo simboo qaba faatti. Kan Oromoof qabadhee dhufaan jira. Hojiiwwan kee kana kitaaba maxxansuudhaan alatti yookiin waltajjii adda addaa irratti dhiyeessuudhaan alatti osoo barbaadanii maal irratti si argachuu danda'u? Tarii teekinooloojii ammayyaatti fayyadamtee wanta hojii kee kana uummata biraan geessu kallattii sana waan fayyadamtu qabdaa yuutuubii faas haa ta'u. Fuulduratti karoorri ilmi namaa karoorsuun dirqama beektaa karoora yoo qabaatte karoora keessan galmaan gahuudhaaf deemta waan guguddaa yaadna ammaaf garuu bariituubii jedhee yuutuubii mataa kiyya banadheetin jira. Bariituubiidha. Yuutuubii irratti yeroo yerootti walaloota nan gadhiisa nan fe'a. Oromoonis achumaan bariituubii seenee ilaalee sabiskiraayib akka godhu achirraan akkana hordofu dhaama. Walaleessuudhaan alatti hojiiwwan aartii kan biraa irratti hirmaachuuf fedhii akkasiifaan qabdu dandeettii akkasiifaan qabdu of ilaaltee beekta sirbaan of ilaalteetta moodeeliin go'amaranii tarii hojiiwwan aartii kan biroo irratti hirmaachuudhaaf fedhii akkanaafaan qabdu. Istuudiyoo seenee sirboota hojjedhee jira barna harka jira. Jira. Garuu waan an jaalladhuun Oromootti gadi baasaa jira. Ammaaf. Walaloo irratti xiyyeeffadhee waan hin jiruuf malee
namoota baay'ee faana waliin hin mari'anna bar diraamaa akka hojjechuudhaaf itti deemu jira hin barreessina nan barreessallee wantoota diraamaa gabaabaaf dheeraallee barreessee wantoota na harkaa qabu jira ammaaf garuu waan inni itti amanu kana hanga inni kaan bilchaatutti walaloo qabadhee uummatatti as babaa malee. Kanaaf iyyuu fedhii akkanaa qabda jechuudha gara fuulduraatti. Akkasii qaba. Ximqataa kallattii adda addaatiin aartii Oromoo keessatti arguu dandeenya jechuudha. Akkasii nan sirballee hin sirbuyyuu hin jedhu bara. Namni kallattii hundumaan wanta keessaa jiru yaaluu danda'u qaba. Akkasii. Keessumaa aartiin Oromoo gama ogbarruu kanaan jiru haala kamiin ilaalta? Kallattii diraamaa sana cinatti keessumaa gama walaloo kanaan sadarkaa kamirra jirta tarii afaanota biraa akka addunyaatti ishee akkuma biyya keenyaatti gaafa ilaaltu haala kamirra jira? Amma yeroo ammaa kanatti walaloon Oromoo dorgomii namoota afaan Amaaraan hojjetan dorgomuu hin danda'u bara. Hojjechuu namni danda'an jiru. Amma beektaa yeroo baay'ee sagantaan garaagaraa jiru walaleessitoota jedhame suuraan nama 12 yeroo itti ba'u jira. Namoota sana keessaati waltajjiirra ba'ee walaloo namatti mi'eessuu kan danda'u garuu muraasa beektaa. Akka wal beekanitti namni ollaa kooti buna waliin dhugnu anis walaloon ayyaala waan jedheef qofaa sagantaa qopheessee fi gara walalootti fiduun qaba miti dursee akka inni bilchaatu muuxannoon adeemsa walaloo keessatti qabuu fi walaloo jechuun kaasaa argadhe sana itti mee maal jedhee erga inni bilchaate as baasu akka wal beekan faa waltajjii walii kennu miidiyaatti ol waamuu faa kanatu jira. Akkas ta'uu immoo hin qabu akkasiin hin guddatu aartiin keenya. Maaliif ana laala taa'ee fagootti nama dandeettii keessatti arge sana barbaadee gara waltajjiitti fiduun qaba malee. Maaliif jennaan namni teenisii gaafa taphattu beektaa namni ati waliin taphattu baay'ee taphata yoo ta'e jabaattee duukaa taphatta. Namni reefu shaakalarra jira faa yoo ta'e garuu yeroo itti akkuma isaa sanatti taphatta beektaa. Kanaaf dorgommii keessa galchuu qabna walaleessitoonni Oromoo akka wal beeknutti odoo hin taane akka alaalatti waan gaarii wal keessatti arginetti waliin mari'annee waltajjii waliif laannee ol tumsinee waan barreessinu wal afeeraa mana keessatti bilcheechinee achi ba'uu akkamiin waltajjii sagantaa garaagaraa qopheessinee humna walaloo mul'isuu qabna waan jedhu irratti xiyyeeffannee boodatti dorgomaa taasisuu dandeenya walaloo Oromoo ammaaf garuu dorgomaadha hin jennu bara. Kanaaf namoonni quuqamaa aartii kana guddisuudhaaf wal beekumsa osoo hin taane dandeettii irratti otoo xiyyeeffannee gaariidha waan jiru natti fakkaata ergaan kee. Akkasi akkasi ammaanyaa afara waliin mari'achaa jiran ammaanyaa afara walaleessaa jabaa Oromoon qabdudha. Qaamaan wal bira wal odoo hin taane inni bakka jiraatu jiraata an bakka hin jiraadhu hin jiraadha. Gaafan guyyaa sagantaa kana qopheeffadhu inni tokko nama humna walaloo agarsiisuu danda'u fi waltajjii kollee naa miidhagsa jedhee abdadudha. Waan ol beeknuuf waan olitti dhiyaannuuf miti. Ogbarruu Oromoo gama walaloon jiru nama guddisuu danda'udha jettee namatti xiyyeeffattee barbaadaa jirtudha jechuudha. Akkasii gammachii shakkaa fa'aa kana waliin wantoonni mari'an jira jiru walaleessitoonni jajjaboon jiru carraa waltajjiitti ba'us kan hin arganne baay'inaan jechuudha jiru isaan waliin mari'annee akkamiin walaloo mi'eessuu dandeenya dorgomaa taasisuu dandeenya waan jedhu waan mari'annu jira. Hangam tokkummaa qabdu amma yeroo baay'ee aartistoonni kallattii adda addaa jiraniin waluma barbaadu. Gita ogummaa isaa wal fakkeessuun tarii isinuu hangam walitti dhuftanii tokkummaa qabdu. Jiru wal iyyaafachuun jira Useen Dabalaa amma jabaadha baay'ee asii yuunivarsiitii Finfinnee barata. Jabaadha baran kitaaba weedduu seenaa qopheesse jabina isaa magaalaa biyya isaatti deemeen sagantaa tokko hojjedhe affeeramee inni xiqqaa ture yeroo sana wal dubbisnee maatii isaa waliin barsiise sana booda dandeettii isa keessa jiru bilbilaanis na hubachiisutti gaafa ka'u cimina isaa argeeni kiiloomeetira 500 meeqarraa waameen waltajjii kenneef innis dandeettii isaa agarsiisee na boonsee namoonni illee itti gammadanii alatti dubbisanii wantoota garaagaraa gorsanis jabeessanis jiru. Fagootti argeeni bara tiraanspoortii gatii tiraanspoortii maaltu na kaffalchiisa ammachi. Walaleessaan as jira jechuun hin danda'a. As jira miti. Maaltu isa keessa jira.
nu amansiisuu qaba hojiin hojjedhu yoo siin si amansiise waltajjiinaaf kennu malee xinqataan ollaa bunaati buna ol waamna jettee sagantaa qopheessitee yoo walaloon koo siin nama gammachiisu ta'e waltajjiinaa kennuun walaloo guddisuu aartii guddisuu miti. Tokkummaamti aartii Oromoo kana irratti jiru xiyyeeffannaamti aartii Oromoo irratti jiruu fi tokkummaamti aartistoonni Oromoo waliin qabdanis maal fakkaata akkamiin haalli jiru fooyya'ee aartiin Oromoos kana caalaa guddifachuu qabna jettee yaaddaati. Hanga kanaan duraatti waan muuxannoo an argadde mari'ata ol argee Oromoon kun aartistiin Oromoo gaafa ol argu kottaami akkas goona deebi'anii ol arguu kanatu hin jiru dhugaama isaa dubbanna yoo ta'u qilleensuma irratti hafe. Waldaan barreessitootaa jira waldaan fiilmiif tiyaatiraa jira waldaan weellistootaa jira miti. Waldaan kun aartistiin Oromoo akka jirutti akka ijaaramee jirutti atu wal quba qabaate waan guddaa oliifillee dagalee gaachana waan gaarii gurguddaa hojjetee aartii keenya sadarkaa biyya keessaa miti bar sadarkaa addunyaattu dorgomsiisa gochuu danda'u turan. Garuu ol ergee gaafuma ol argu ayisee deebi'ee maalirra geessan jedhee waliin gaafatu. Waan gadda mari'anne akkam ta'ee jedhanii ol gaafachuun hin jiru. Achumaan faffaca'u ammas dirqamni wayii guyyaa tokko yoo walitti nama qabe. Waa'ee mata duree masa gaafa akkam gochuu qabna sana mari'atu malee itti seenuun hin jiru. Tokkummaan hin jiru. Tokkummaan yoo jiraate garuu afaan Oromoo kun akkuma Aliin Birraa jedhee wara karra fedammaksa ibboo mammaksi kee cirracha maalii jedhe sana aartiin Oromoo sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uu danda'a. Kun immoo yoo aartistiin barreessaan wal hubatee wal qabatee waliin hojjetedha. Kanaafiyyuu walitti dhufnee waliin hojjechuu qabna. Akkas. Inni kun maddisaa maalii kan jedhu walaloo kee keessaa? Iyya dhugaa walaloo jettu keessa. Yuutuubii koorraa wal keessa makate jedhee jira. Walaloo kana baay'een jaalladha beektaa. Mee nuuf walaleessi. Maal jedha iyya fakkeessaatiif akkeessaatiin wal makatee sagaleen iyya dhugaa badee keessa dhokate. Beekaan soba kukkuulee dhugaa nutti fakkeesse wallaalaan iyyee wacee ololaan nu macheesse yaanni dhiiga nu xuuxee gossee nu daalacheesse namummaan gatiidhaan taanee midhaarra kasaa sana kana jechuufis wallaallee akka kasaa qofaa guungumaa deemna maal goonaree baratoo qofaa nu guungumsiisa. Maal taate naan hin jedhina maal taate waliin jennee waliin gaafannuu dhiisaa takka cabbii takka yandoo rooba takkas ni tittiifa guyyaa isaatti hin dhiisne ganni akkuma durii waqtii eegee dhufa garuu maal godharee roobus lafa hin jiisne sanyiin koo biqilee naan hin gammachiisne isa kaanii qurruutu haadhee funaannate kaan immoo tortoree biyyeetti makate kanaaf irra xinnoomni koo na buute ta'us kana laalee an abdiin kutanne sichoof maan jooraa maalan godhan jenne tortoree baduutiif qurruudhaan nyaatamuu waaqni isa baraare carroomee hangarraatti kan lubbuun isaa ture kallattii hundumaan wal ga'eetu roobe biqiluun isaan oolu sanyiin ani dhaabe gaaf tokko firii isaan an ciradha yaabee jechaan jira arras akka koo kaleessaa lubbuun abdii kooti duuteen baane keessaa carraan jireenya koo boris joora taatu du'ee badu malee utuun lubbuun jiru tas abdii koon kutuu yoo mijate isaallee mijachuudhaas baatu dirqamoo fi beeknaan isa uumamaniif dhiisanii akka hin teenye garaan hin boqotu unuma tirtiru unuma suksuku unuma tiratu biqilaatti joora yoo obsan gaaf tokko firii isaa ciratu naan jennaan sammuun koo bulchaa qaama kootu utuu garaachi koo ofiisaan wal reguu midhaan sobaa nyaadhee bishaan sobaan dhugu jedheen kaayyuu kootiif waadaan cabne seene beela'eera garuu garaan koo namoone nan godhenis waaqni nama garaan moote amman burqaa dhugaa waraabee baasutti saba koo dheebote ajaja namaa miti anatu filate inni kaani akkeessaadhaaf iyyaa oola waanuma wanta isaan beekniin dachii raasee qe'ee goola inni kaani kan dharaati fakkeessaadhaaf iyyaa oola beeka utuudhuma beekuu beekaa dalgamaqsee miliqsuudhaaf dhugaa abbaa dhugaa jala inni kaanis gaaffii qaba dhugaa jalaa bannaan iyyaa gaafatee gaaffii isaaf deebii argachuuf gaaffii sabaa gaaffii biyyaa iyya fakkeessaatiin wal makate sagaleen iyya dhugaa badee keessa dhokate. Bu'aa jennaan boonye waan nun ilaallanne kolfaa jennaanis kolfinee waan walii isaan beekne akka horii oofamuutti bara keenya fitne waaqayyo bineensarraa qoodee nama godhee nu humnaan mirga namummaa keenya ofirraa mulqisiisne nuti safuudha kan keenya waan dubbatan miti. Guyyaa gammachuu keenyaa ukkaamsannee teenye kan sirbuun nuuf malaa bu'aa jennaan boonye silaa dirqama gaddaadhoo keenyaas sirbineerra jamaa jireenya nimannu kan keenya maal isaatu jireenya jedhama waaqni moo takkaayyoom waaqayyo nutti gate duddaa tolcheen uumeeraannoo karaa hundaa dachii bal'aa irratti godhee saba guddaa nuti garuu har'a walitti ta'uudhaan cidhiidhaaf ibidda gumnee wal fixuuf lafarraa jireenya nimannu maal jireenya jirra
warshaa ammayyaaf safuu warra chaayinaaf safuu huccuu jala dhokannee garaatti bidda baachaa irra qaama keenyaatiin bulla nama fakkaanne utuu isin gaafatanii jireenya himattu kun jireenya maaliitiin jirtan maal jirtu anis garee keessanii waa'umaa fooyyeen qabu gumbiin kiyya qullaadha garaan xiyya sagabuu garaachi koo hariin dhuma qubadhee ciinceera jireenya ni maddu hin jiru maaliin jira hin jiru hin jirtan hin jirru bada Waaqoo guutu bada Taaddasaa Birruu dhaloota bara lakkaa'ee seenaa darbeen dhaadatu maaliin jireenya himadda maal jireenya himattu warra cumbootiif baqsaa cororsaatiin of himna garuu akka hidhamnee marrummaan qullaa deemna hin jenne akka jennutti hin jirru jennee of hin dhaadanna sanyii Taaddasaa Birruu Oliiqaa Abdiisaa Maammoo Mazammirii inni nuti jennuuf jiraannu gargarii natti maakaa daa'imman immoo dargaggoota maddumti isaa isa laata duufaa dhaarii isa barnoonni itti irrate moo yookiinis ta'inna alaa isa barate biqiltuun isaa kaanaan dameen isaa cimiilate natti maakaa abaluudhaan jedhaa ka aadaa keenya safuu keenya nawwaale akka saba abdiin qabnee yaada keenya inni takaalee na barsiisaa warri beektan burqaasaa nan wallaale. Jireenya kee keessatti as ga'uu kee keessatti namoonni fakkiin sii ta'an jiru? Akkuma jalqaba sitti meegaa of keessatti argee walaloo of keessatti argee adeemsa keessa immoo namoota walaloo hojjetan gaafa argitu namooti ati jaallattu jiramniire kan akka Dr. Zalaalem obbo Zalaalem Abarraa isa doktor naan jedhinaa jiru gammachiis shakkaa kunillee jira gammachiis bayyanaa nama jabaadha nama jabaa dachee bubbee maal waan jedhu yuutuubii irra jira walaloo an of keessatti arge kan immoo natti mi'eessanii humna isaa natti agarsiisan komeediyaan Buzaalee Masaffaa Buzeeksi namni koomeediin beekaa waltajjii irratti tunni walaloo dubbisu argee jechuun ni fayyadamu akka inni itti dubbisu illee na ajaa'ibanii wantoota irraa barus jira akkas. Warri kun fakkeenya namoota siif ta'anidha. Mee gara fuulduraatti kaayyoodhaatti qabdu maalidha? Kaayyoon ani qabu gaa maal jedhaan kaampaanii warshaa dhugaatii yookiin uffata dhaabee uummanni koo tola dhuguu yookiin tola uffatu sana miti beektaa. Aartiin midhaan caalaa akkuma garaan keenya midhaan barbaadu qalbiin keenya sammuun keenya kunillee waan barbaadu jira sana aartiin meeshaa lolaa akka ta'ellee weellisaanis sirbaan dubbatamaa jira kanaaf aartii irratti xiyyeeffadha aartii keessaa namoonni kennaa akka kootii kana qaban warri waltajjiitti ba'uudhaaf beekamuudhaaf carraa dhaban akkamitti gara waltajjiitti dhufanii sadarkaan walaloon waloo Oromoolee guddatee waltajjii guddaa qopheesse yeroo irratti illee kan irratti argama ittiin keessaa burqan jechuudha qopheessuun barbaadaan kaayyoon koo kanuma an duroomee inni qabee miliyoona qaba bareedaadha furdaadha mana akkasii sana miti bar dhugaa rabbiidha maaliif jennaan Niilsen Maandeellaa kana fa'aa Mahatma Gaandhii fa'aa namoota gurguddaadha jedhaman Taaddasaa Birruu fa'aa manni isaa bareedaadha inni bareedaadha waan jedhamu miti erga isaan darbaniiti har'a gochaa isaanii nutti himamaa jira mitiiree gidduutti atu gaafan kana jedhu lubbuu Hacaaluu Hundeessaa yaadadha beektaa hiriyaa turre guyyaa tokko akkas naan jedhee ximqataa mootummooti addunyaa kanarrallee jirani har'a jiru booriin jiranidha. Anaafatis har'a jirra booriin jirru. Kanaafuu yeroo jirrutti hojii bor darbee jiraatu hojjechuu qabna naan jedhe beektaa. Kitaaba koo ammaa keessallee walaloo godhee yaada isaa kana mootummaan biyya lafaa gamis jabaatu oomaa waraanaa baay'ee kumaatamas qabaatu waaqa miti bara baraan hin jiraatu. Anaafatis akka kana har'a jirra booriin duuna akka goonu kanaafiyyuu yoos tolaati seenaaf iyyuu adiyaatu afagaatu eega beekni akka duunu dhugaaf malee biyya lafaaf hin gugguufnu walaloo irraa barreesse maal jechuun barbaade ani gamattiin namoonni kennaa akka kan kooti kana qaban carraa argatanii waltajjiitti ba'ani waltajjiirra ba'uun isaanii miidiyaatti ba'uun isaanii immoo uummata kanaaf bu'aadha waan ta'eedhaaf carraa akka kanaa uumuudha kaayyoon ku gara fuulduraatti.
Kanaaf kallattii kanaan irratti xiyyeeffattee jechuudha. Gara xumuraatti dhufaatti jira. Mee dhumarratti wanti naa hafee jettu yoo jiraate hangam kiyyaan gaaffii hin qabu waan hin qopheeffee golabaan jira. Wanti naa hafee jettu osoo hin kaasee wanta jettee yaadu yoo jiraate carraasiifaa kennu. Kitaaba weedduu seenaa kana waa isaa kaastee malee achi keessaa namoota baay'ee bira ga'ellee hin dubbisne achi keessaati walaloo tokkotu weedduu seenaa keessaa jechuudha. Waan addunyaa kana fageessitii ilaali jedha. Lakkoofsa tokkoffaa gaafa banattu. Waan addunyaa kana fageessitii ilaali. Fayyaa utuu qabanii of tuffachuun maali? Beeki akka ati goote iji qalbii keetii dheeressitee ilaallaan ni arga fagootti. Dhiistee of jalatti kan yaaddu yoo taate akki ati taatu akkuma of goote. Karaan fuuldura kee baay'ee fagaatullee jabaattee akka geessuuf ciniinnadhu malee hin danda'u jettee hin laaffisin ofii ammarraa jalqabi deemsa keetti fufi. Humna kee irraa ilaalteen faarsiin kufaati abdii dhabuun kun gosa dhukkubaati jetti. Tokkoffaa isiiti kun. Achi keessatti mudannoo seenaa dhugaa irratti kanan barreesse tokko jira. Na maal jetti? Burtukaana kan kuusaa argaaf tole fudhatee nyaachuudhaaf hundumtuu kajeelee utuun si harkatti mararteen ilaalu fudhadhee quncisee nyaachuudhaaf kajeeluu naa kenni siin jennaan qomatti qabatte boriftaan kan keetii har'an kennu jette. Jecha keef bitameen boriif si abdadhe utuun nyaachuu hawwuun si harka kaadhe humnaan fuudhee nyaachuuf hin dhanne wallaansoo har'a yoo naa bule kan kooti borisoo jedheeni si dhungadhee si geggeesse nagaan sobammoo kan jenneef lafaaf waaqa ragaan. Yerootti gabaabduu gargar baani sanaaf isa nawwaa ture laattee dhuftee namaaf sin qabuu cubbuun koo kan garaa jabaattu. Ammuma kanaa gaannata manamtu sin taajjabe dhugaa baay'een si taajjabe boruu maftaaniif abdiin sirraa dhabe ati nyaattu jettee alagaa nyaachiste natti immoo harka qullaa maal barbaacha dhufte lama baatta miti silaan saayyuu tokko eessa keessee miirree burtukaanni kan koodha. Kana keessatti qabdi weedduu seenaa. Dhummi ishee immoo dhuftee maal jetti yoon qabaatiin of keessaa onnee jaalala raabsu dubbiin fiixee arrabaa badaadha irraa nan baasu. Lakkiin fedhu jaalala fiixee arraba gubbaa jaalala sobaa dhiisaa jibba dhugaana jibbaat. Carraaf yeroo koo gubee maafi waa lama dhabaa dhiisaa meenatti haafuu itti fakkeessaa kana an hojii lasaan qabaat. Oliiqaa dingiliin goota baddaa sayyoo qeerransa jaddiimaa guddaa akka waaqayyoo kottu jettee waamtee qullaa wajjin ciiste dhungannaa sobaa ciniinnaa irraan caalleen isa macheessite. Oliiqaan isa manee ganni isheetti of gate bulbultee isa obaastee ixoo summiin makatee summiin isa laaffistee waamtee laattee diinatti nan jilee erga barasii itti fakkeessaan kunuu kanaaf hin tolu natti. Weedduu seenaa walaloo baay'ee babbareedaaf keessaa qaba. Kanaaf gabaarra siin jiru anillee tokko naaf jennaan argachuu hin dandeenye tarii irra deebitee amma kitaaba haaraadha kan itti hojjechaa jirtus sanaan wal qabatee gara fuulduraatti daawwattoota keenya biraan uummata biraan hin geessaa laata? Kaayyoo silumallee kitaaba nan gammada jettu kana duukaa guyyaa sana maxxansi baay'isiisee akkan ture wal faana naaf hin mijanne. Garuu tuman turin weedduu seenaallee baay'isee gara uummataatti akkan baasuuf waadaan seenaa. Daawwattoota nu daawwachaa jiraniif dhumarratti dhaamsati qabduuf tarii dargaggoota fedhii akkanaa tarii ogummaa si fakkaatu kana qabaniifis dandeettii akkanaa qabaniifis dhaamsati dhaamtu yoo jiraate carraasifa kennu. Galatoomii carraa gaariidha kuni maal seeti beektaa? Amma naman tokkotu maqaa isaan dhayin galateeffatiin darbuu hin dandeenye tokko jira weellisaa Abdiinuu Rasaa. Naa bilbilee gaaf tokko hojiilee isaan jaalladhaa. Hojiilee isaan beeka malee qaamaan isaa waliin beeknu naa bilbilee gaaf tokko fagoo taa'ee waasi keessatti argina jala dhokachaa jirta maaliif naan jedhee kitaabni amman qabadhee dhufullee firii hojii isaatiiti baay'een galateeffadha maal jechuun barbaade daawwattoota kooni gaafa ol arginu qofa harka rukutuu miti gaafa ol arginee walaloo dubbisu harka naa rukutee galataan Oromoon kun ga'aa miti. Eessa jira mucaan sun eessa jirti ebaluun jedhan ol iyyaafachuu haalli dhoksuu danda'a nama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ol iyyaafachuun ol iyyaafannee ol jajjabeessuun barbaachisaa akka ta'e daawwattoota koof dhaama. Namoonni hojii sanyii kan kootii kana irratti bobba'anii jiran immoo fuuldura keenya mana viillaa keenya yaada keenya keessa konkolaataa keenya sanaaf jiraachuun inni dhufa yeroo isaatti
sanyii facaastee wanuma argatta. Kanaaf sana ol dorgomna yoo ta'e aartii guddisna miti. Garuu aartii yoo arra wal qabannee guddisne waliin milkaa'ufne wantoota fuulduratti hawwinu argachuu dandeenya. Kanaaf dandeettii hanga ga'an of keessatti beeku yoo guddatan nama kan biraan guddachuu akka qabu yaadu waan hojjetan bilcheessanii hojjetanii uummatatti gadi baasuu yaada gaarii ilaalcha gaarii waliif qabaachuu walaloo tokko na feerachumaan nama garaan qulqulluu karaan isaaf qulqullaa yoo durfame sarra boruu inni mo'a arraaf garuu inni bu'a bo'ichi isaarraa boruu gammachuudha kan boruutu caalaa isaa abdachuudha dadhabbiin arraasi boruu boqochuudha namattamaa yaaduu qofaa baqachuudha arra yaaduu ilaalchuma gaarii yaada gaarii walii qabaanne waan hojjennu yoo waliin hojjenne dhumni keenya gammachuu akka ta'u kanuma dhaama. Kanaaf yaada gaarii waliif haa qabaannu wal biraa haa dhaabbannu waan hojjennu wal jabeessinee walitti agarsiisnee waliin walitumnee haa hojjennu akkasii. Kanaaf jabaaddu yeroo dhiyootti kitaaba haaraatiin wal argina jettee nan gammadaan guyyootaan lakkaa'amaa jirti uummanni Oromoos akka yaada isaa gara kootti qabee na hordofee na iyyafatee guyyaa kana dhufee walumaan dhangaa kana bareechannu abdiin qaba. Jawaadu siin jenna yeroo qabnu filaattee istuudiyoo keenyatti argamtee muuxannoo jiruuf jireenya kee akkasumas walaloo ergaa babbareedaa akkana of keessaa qabu daawwattoota keenya biraan waan geesseef guddaa galateeffadha. Isinis keessummaa gootanii waan na keessa jiru akka uummata koodhaan baafadhu na gochuu keessanii fi ulfaadhaa galatooma jabaadhaa. Ayyee ulfaadha jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiineeti barreessaa fi waloo ximqataa kumarraa waliin taasisne kana fakkaata akka turtiin isaa wajjin taasisne yeroo gaarii akka waliin dabarsine abdii guddaan qaba walaloo isaatiin nu bohaarsa akkasumas immoo ergaa gurguddaa waan of keessaa qabu kan nu biraan gahaa muuxannoo jiruuf jireenya isaas nuuf qoodee jira. Egaa akkas wal jajjabeessuu wal bira dhaabbachuu akka qabnus ergaa nuuf dabarsee jira. Kanaaf wal tumsinu wal bira haa dhaabbannu aartii keenya ogbarruu keenya haa guddifannu dhaamsa qophii keenyaati. Isinis qophii babbaaroo keenya filattanii waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Leensaa Fufaan ture yeroo biraa qophii biraatiin hanga walitti deemnutti nagaaf jaalalli bakka jirtan maratti isin faana ta'u ulfaadhaa. Galatoom ximqata. Galatooma sanillee galatoom leensaa. Ulfaadha. Ayyee. Deanji kana nura ibena majalati amre fuyona nargajra jalata mudidin jalade kunon mantarara egagahani tarbu abin argajra wamara nahina arifatu malo ya bajigati ya bareda kashi tabra nahina arifatu malo sittina merati kabana dabira sirra nahina arifatu malo ya bajigati ya bareda kashi tabra nahina arifatu malo sittina merati kabana dabira sirra yakadaleko sita jamera jalala keti sitti merati badi kabana dabira sirra 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 Safu jede ya safu si safu humna
Jisiisira safuu durbatti tushtana ba'e